ani waaqa isaaniin jedhu osoo inni waaqayyo ofiin jedhe maaliif beeyta? Ofiin jedhee dhaaf hin fudhattaayin siin jedhe baran. Yoonni ani waaqayyo jedheen fudhattaan Osoo siin namni yoo ka'ee isaan waaqayyo jedheen jedhe. fudhu inni illee osoo ofiin jedheen fudhu nama ta'uu waan beekuufi inni illee osoo ofiin jedhe namni illee osoo isaan waaqa jedheen hin fudhu. Waaqayyo maalummaa isaa beektaati. Maal Waaqayyo fakkaatu isaa beektaati. mee gaaffii gaafataa jirta moo naa deebisaa jirta? Jechuun situ bara karaan harkaa baatuun qabdu kaati waaqayyo maal ta'uu isaa beektare kan ittiin fudhadhu jettu fakkeenyaaf otumate maal fakkaachuu isaa beektaati. Waan asii gaafadhu kanas yoomuma qajeeltanii haasoftan garuu warri kiristaanaa kun gaara. Yoomuu qajeellee haasofna sintu qajeelaa miti ela kan siin Yoo namni nuti wanti tokko kun yoo akka waaqayyo jedhe ani hin fudhadhu otoonni akka biiftuu kanaa bareede iyyuu jette namni fakkeenyaaf waaqayyo maal akka ta'e hin beektu waan taateef. yoo nuti lakki wanti kun suqqaadha isiniin jennu lakki suqqaa miti waraqata nuun jettanii bari isinuma dadhabnee saniif siin Lakki isi gaa waan dubbachisiinii ta'an dubbachuullee hin barbaadu jedhi amma kan siin jedhe ani kiristaanonni Yesuus maal jedhanii akka amananii ragaa macaafa qulqulluu wajjiniin isinii dhiyeessaan siin jee malee amma sadii biliititti baastisan macaafa qulqulluun anii fi abbaan tokko dheera Yesuus tokkoffaan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irraa deemi dhaqi inni waaqayyo akka ta'e dhaqi isaa hiyyeessiif kenna lakkoofsa 30 aniif abbaan tokko ka jedhu naa kennite. Ani immoo lakki an lakkoofsa 30 siin hin jenne yaabboo lakkoofsa 30 siin hin jenne wangeela Yohaannis boqonnaa illee fi ani fuudhuu waan jettu hin qabdu kee. Hortu. Ila kiristaanonni yooma fedhanii jedhanii kiristaanonni Yesuus kiristaanummaa iyyuu hin beeku. Kiristaanonni Yesuus maal jedhanii amanayyoon aan jette bakka kamitti Yesuus kiristaana ta'a jedhee ajajeen anaaf immoo gaaffiidha. Macaafa keessallee immoo Yesuus kiristaana ta'a jedhallee hin barsiifne. Barsiisa Kiristaana jechuun maalinni? Kiristaana jechuun maalinni? Kiristaana ta'a jechuun maalinni? Kiristaana jechuun maalinni haadha? Kiristaana jechuun amantii yoo ta'e amantii kiristaanaa kan jedhu No. Kiristaana jechuun maalinni siin jedhe hiika isaa waa'ee amantii miti amma dubbiin amantii hiika amantii hin beeku. Hiika sin gaafadhu kaan hiika wama feetetti illee hiikkachuu dandeessa. Kanaaf iyyuu hiika kiristaanummaa otoo hin beekiin anan gaafatiin kiristaana jechuun warra kiristoositti amananiidha jenneera naani kiristoositti maal jedhanii amanuu jee ustaasawwal wanni jennee itti amannu ragaa wajjin sii dhiyeessaan siin jeen immoo. Miyuuti godhate bakka miyuuti godhama. Miyuuti godhachuu miti nagaan turi sirraa hin deemaan. Masirraa fuudhasi. Laa nan deemaan. Laa wallaahi hin deemin. Hin deemin qortuun nu biraa deemte taanaan sanuu iyyuu hin ta'u bara. Sanuu qortuu quraanaadhaa bara sanu. Macaafa qorteetuma qortuu quraanaa. Tooni asirraa bu'ee homaan dubbatiin asirraa deemeera. Homaan dubbatiin asirraa deemee galaasaas maratti dhaabee jira. Kabajaan asirraa deemee jira. Hin deemin taa'e rakkoo hin qabu. Ayyee gaaffii si gaafadhaan ammoo. Ayyee maal gaafatta? Mata duree kam irratti? Waan amma haasaa turre kanarraa yoo gaafatte rakkoo miti. Qabxii 3 haga 4 kaasee ture. Waan kan kun siin hin jenne yaanoo kan makeen si gaafadha kan itti amantu. Ani hin gaafatis siin hin jenne bar waan amma haasaatiin hin ture irratti yoo gaafatte rakkoo hin qabu sii fayyamaa. Hin nageenneen jee bar irraa ba'een dhufe dhugaa rabbii siin jala ammuuman dhufe bar. Amma dhufte jechuudha. Mata duree waa'ee maaliiti? Kan si gaafadhu moo? Hayyee quraana waaqayyoo Allaahunni barreessaa jedhee ajajeera kanuma si gaafachuuf yaanu waan biraa miti. Miskiina wallahi. Quraana waaqayyoon barreessaa jedhee ajajeera. Gaaffii akkana eenyu gaafadhu siin jedhe. Dhugaa waaqa jiraataa kitaabuma qonna ajaja akkan gaaffii kana siin gaafadhu jechuun yenna ajaja yeroo siin jedhu kan keenya ajaja waaqayyooti waan barreeffameef. Waaqayyo barreessaa dhalootaaf waldaa kiristaanaaf haa ta'u waan jedheef. Masaaf quddusii waaqayyo barreessaa jedhee ajajeera. Iddoo hedduu sii fida eeyyeen. Waldaa kiristaanaa fi dhalootaaf akka ta'u. Eessatti barreessaa jedhe waaqayyo? Eenyuun barreessi jedhee? Musee fa'iin barreessi jedhee. Museedhaan barreessi jedhee. Inni fida isa kana ba'uu keessii fidaa kanaa deebise. Isa kana naa deebise yoo xiqqoo ta'e iddoo 10 sii fidaan. Laa gaaffii koo naa deebise dura. Naafiti kaa rakkoon qabu. Yaa qaalii gaaffii koo naa deebise duraan siin fidaa. Wayyaa faxaarii. Gaaffii kee sirreessi. Gaaffii kee sirreessi. Gaaffiin dogoggoraan hin jiru qaalii deebii dogoggoraa jira malee. Gaaffii sirreessi. Gaaffiin akkanaatu hin gaafatamu jiru. Dogoggora gaaffii matu dogoggora qaba. Maaliif hin gaafatamne musliima jechuun rabbi jala bitamuudha miti maaliif ajaja waaqayyoo raawwattuumi. Wanti kun sinii. Ila dhaggeeffadhu. Wanti kun siniidha. Sinii kana eenyutu akkana godha jedhee ajajee akka waan jechuuti gaaffiin kan kee kun.
No, Quraanni kun sinii fi sagaleen Allaha fi sinii walitti dhufu qaali. Quraanni tokkoffaa jechi ati amma jette kun kallattiidhaan Waaqayyo Quraana barreessaa jedhee ajajeedha kan jedhu ati wanti ati barbaaddu Quraana irraa yoo ta'e jechi ati akkana jette Waaqayyo Quraana barreessaa jedhee ajajeedha jedhu hin jiru. Kallattiidhaan jecha kana argachuu hin dandeessu. Macaafa illee yoo dubbiste Maafis gaafadhee beektaa hundu. waa takka illee maaliif si gaafadhee hundi jedhu minaamination ayisaraa minee gaafa. Jechuun suuraa jaaffaa hayata torba irratti maal jedha beektaa? Meedhiisii jedha gaaffii lammaffaadha. Maaf dhiisaree gaaffii kooti bar. Si koohi maal taate garuu ati osoo gaaffii tokko ani siin deebisin akkamitti gaaffiirra gaaffii gaafattaati. Jechuun waan kana gaafadhee kan qaba jechuu barbaadeen quraanatu na ajaja kan kana gaafadhus dammoo. Mujattii fayyaan qabdu ati maal taate garuu? Maaltu duuba? Ayyee. Maaltu si ariifachiisa duuba? Moo mabiraatii wayii sitti hidhan duuba? Meetas gabbaa'e. Gaaffii gaafattee? Waan deebiin hin jirree bu'atan wattasitu malee ani gaaffii deebii argattee booda dubbatta malee. Ayyee. Anaa ol fudhadheetiin deebii kennuuf deemaa jiru. Maali akkasii hojjettu kun deebii I'm so deebisuu sorry. nama jeequmsa hin ta'u. Nama osoo gaaffii akkasii gaafattee irraan gaaffii biraa sii dabale sirriidha. Sirrii miti jechuudha. Naamusa. Bakka muutii qabadha yuu naa deebisatiif. Tokkoffaa gaaffiin obboleettiin ta'e na gaafattee Quraana Waaqayyo barreessaa yookaan Rabbiin barreessaa jedhee ajajee jira kan jedhudha. Tokkoffaa waa'ee kanaa wajjin wal qabatee daareektilii jechi Quraana keessatti Waaqayyo yookaan Allahan Quraana barreessuu qabdan jedhee ajaje kallattiidhaan wanti akkasii hin jiru. Macaafa keessallee dubbiin akkasii hin jiru. Tawraatiin keessatti illee Waaqayyo waan akkasii ajajee jira waan akkasii gochuu qaban jedhu hin jiru. Quraanni tokkoffaa kalaama isaa erga ta'e karaa Jibriilitiin alayhi salaami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufame Nabi Muhammad ni barsiisa. Eessufu akka itti barreessan illee hin beekan. Wanti yeroo sanitti Rabbiin jedheeni qoma isaa keessatti walitti qabe. Qoma isaa keessatti walitti qabe jechuun barraa'e jechuun garaagarummaa hin qabu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana guutuu qoma keessaa qaban. Akkuma Quraanni yookaan ayatoonni Quraanaa yeroodhaan isaan irratti buufamu saabota keessaa namoota amanamoo ogummaa waa barreessuu danda'an filatanii turan. Sana keessaa Zayidiin akka fakkeenyatti fudhachuu ni dandeenya. Hafsaan keessattuu hadiisonni isiin odeessite baay'inaan waa'ee waahii irratti hundaa'a. Kuttaabul waahii warra waahii yookaan buufamiinsa kana barreessuuf filatamantu jiran. Jarri kun Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam jalqabumaa dubbisuus barreessuus hin danda'an qoma isaanii keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walitti qabeefii jira jira. Rasuula Rabbi hafazanii mataa keessaa qaban. Ergasii saabota ni ajajan. Saabonni waan irratti barreessanii fi waan ittiin barreessan qabatanii dhufanii ergama Rabbii bira ta'an. Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam isaan irratti dubbisan. Sana booda saabonni ni barreessan. Mata duree irratti barraa'uu qabus bakka itti barraa'uu qabu hundaayyuu Rasuula Rabbii barsiifamanii ajajamanii waan jiraniif akkasumatti ergasii sahabonni barreessan. Ergasii ammoo Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni Rabbii isaan irratti haa jiraatu waan sahabonni barreessan kana irra deebi'anii dhageeffatan. Akka dogongorri takka illee hin uumamne. Dogongorri tuqaa, dogongorri jechaa wanti tokko illee akka hin uumamne Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhageeffachaatii turan. Bifa saniin Quraanni guutuun barraa'e. Wanti barraa'e sun yaada namaa osoo hin taane waahiidha yookaan jecha Rabbiitu barraa'e. Quraanatu barraa'ee ergasii kitaaba tokko keessatti walitti qabamee Qur'aana jedhamee jechuudha. Kanaafuu Qur'aana bifa saniin akkaataan inni ittiin barreeffame bifa kanaan. Kan ammoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waahii kana geessaatiin hin ture Jibriil alayhi salaam. Jibriil barsiisaa Nabi Muhammadii qofa osoo hin taane barsiisaa ambiyootaati. Ambiyoota hundaayyuu barsiisuun beekama. Nabi Muhammad ammoo sallallahu alaihi wasallam صادق المصدوق نما dhugaa dubbatuu fi dhugoomfamaa ta'edha. Ofirraa wanti isaan dubbatan tokko illee hin jiru jedhee Rabbii waa'ee kanaa irratti isaan qulqulleessee jira. Gaafa Quraana suuratu Najm suuraa 53 ayata sadaffaa fi afuraffaatiin xallitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamaa yantiqu anil hawaa ofirraa fuudhanii waan takkas hin dubbatan. Waan dhagayan qofa dubbatan waa'ee isaanitti godhame qofa dubbatanii jedha. Allamahu shadiidul quwaa nama jabatu Rabbi biraa fidee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisee jechuudha.
Kanaafu waan rabbiin isaan barsiise kana saabota ogummaa barreessuu qaban filatanii bifa sana waahiin kun barraa'e. Wanti barraa'e sun jecha namaati miti. Jecha Nabi Muhammadiiti miti. Jecha Rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Bifa saniin kitaaba tokko keessatti walitti qabame. Gaaffii ati na gaafatte si deebiseen jira. Garuu raawwattee kitaaba Tawraat, Injiil, Zabuur gaafa buufaman Rabbiin subhaanahu wa ta'ala barreessaa jedhee ajajee jira yoo jette yookaan macaafa qulqulluu kana Rabbiin akka barreessan ebaluun ajajee jira yoo jette ragaa kee fidattee haasa'uu dandeessa. Garuu dubbiin akkanaa kun hin jiru. Yoo jiraate garuu lakki kan koo huduudhaan kan koo akka ajaa'ibaatti iddoo tokko lamaa miti siin jedheera kan Waaqayyoo caafi jedheeni waldaa kiristaanaa fi dhalootaaf akka ta'u caafi jedheera. Macaafa quban qabdootee rakkoon qabu. Wannan si gaafadhe kana hundumaa garuu callisee mutuma fitadhu jedhee si gaafataa ture malee wannan naa deebistee fi wannan si gaafadhe adda. Ani akkan jee suuraa jaaffaa ayata torba jaaffana fakkaatti odoo kitaaba Quraana kana fakkeenyaaf kitaabaan sirra buufnee jiraannee yookiin waraqaan sirra buufnee jiraannee harika faran kan tuqanii sihiriidha siin jedhu jedheen. Kanaaf waraqataan sirratti hin buufnee jeen akka waraqata irratti barraa'uudhaa fi akka yookiis dhaloonni kun amma itti jiran kunillee dhaloonni akkasumaan itti jiraatan kanaa fi waraqata irratti qomasaa kana keessaa akka barreeffamuudhaaf akkuma macaafa qulqulluu tanaatti jechuudha. Waaqayyo yookiis Allahaan ajajeeraayii jedhee si gaafadhe daayirektii. Jiraayii ajajeeraayii barreessaa jedhee ajajeeraa jedhee si gaafadhe malee qomasaa keetti walitti qabamee akkasiidhaa Jibriiltu barsiisee minaamin kan jiru miti. Yoo sirriitti kan dhaggeeffatu taate sirriitti kan qalbiftee hordoftu taate ani sirriitti keessa gabbu'ee deebii kana sii kennee jira. Yoo sirriitti hubattu taate jechuudha. Okay? Najanya yookiin ajajeera naan jedhi kaa deebiin naaf kennite kan hojii waliin fakkaatu. Jira bara. Eessa dhaqxee yeroo si deebisu san? Najanya kaa. Obboleetti an si deebiseen jira bara. Maal taate? Yoo kanaafuu ajaja Waaqayyootiin ala barreeffamee mire Quraanni? Yoo ayata Quraana irraa gaaffii qaba jette gaaffii kan kee kan lammaffaa itti fufuu ni dandeessa. Garuu gaaffiin jalqaba. Malee inni kun Waaqayyo isuma kana naa mirkaneessi darbi. Waaqayyo Allahan najanya miti Quraanni kun. Yookiin lakki naan jedhi nageenne yan. Maal taate isa kana afaan keessaan baafne yaad. Nageenne taanaan mataa kee komadhu malee ana wanti komattu hin jiru. Uummanni dhaga'ee jira. Laa afaan barreessaa jedhee Waaqayyo hin ajajne miti qomasaa keetti buusee waliin qabee malee. Ani si deebiseen jira bara. Ganaa nama sin deebi'ee. Laa. Ajajne Allahaan hin ajajne naan jedhe. Ani garagaltee barbaachisi siin jedhe deebii siif kennee jira. Gaaffii biraa yoo qabu. Dhaggeeffadhu. Gaaffii biraa miti kanuma naa mirkaneessi darbi. Allahaan hin ajajne naan jedhe. Bakka meeqatu godhu caarraan kan kee dhumateera nama biraa.